nagaa harka fuunee hordoftoota keenya kanneen kutaalee addunyaa garaa teessanii karaa foddaa yuutuubiitiin hordofaa jirtanii kun qophii keenya tibbanaa karaa chaanalii Milkoo Entertainmentiin torban yeroo hundumaa isin bira gahu hanga xumura qophii keenyatti turtiin keessan nu faana haa ta'u. Hanga filmaan kuush gurraacha Afrikaa abbaan falaasamaaf duudhaa kumaatamaa Oromoon uummata addunyaaf wantoota hedduu gumaache. Sana keessaa tokko sirna gadaati. Sirni gadaa dimokiraasii har'a addunyaa leelliftuuf utubaa hangafaati. Dabalataan Oromoon duudhaa isaa ganamaa irraa kaasuun uumaa isaaf galata galcha. Kanaaf hayyooti addunyaa hedduun ragaa bahu. Irra deebuun hordoftoota keenya harka fuune jecha warroonni chaanalii keenya faaraa taatan sabiskiraayib tolcha. Turtii keessan waliin qabaadhaan affeerraa keenya. Irreechi duudhaa Oromoo keessaa tokko yoo ta'u, uummata Oromoo biratti bakka olaanaa qaba. Irreecha ayyaana galateeffannaa uumaati. Oromoon irreecha yeroo irreeffatu haloo walii dhiisee gara tokkoon waaqa galateeffatee irreeffata. Kanaaf irreechi Oromoo biratti ayyaana jaalatamaa fi kabajamaa ta'e. Haa ta'u malee laafuu sirna gadaa booda duudhaan eebbifamaan kun humna dhabaa dhufe. Kanaanis akka durii hafee irreechi hundeen laafe. Kanaafis sababii guddaan laafuu duudhaa Oromoo ijoon dhiibbaa sirnoota abbaa irreeti. Ta'us dhaloonni aarsaa barbaachisu hunduma qabalee har'aan gahe. Kanaaf aarsaan abbootiin gadaa hayyootii qeerroo qarreewwan Oromoo duudhaa eebbifamaa kana tiksuuf baasan ragaadha. Ayyaanni galateeffannaa uumaa irreechi falaasamaa fi ilaalcha Oromoon addunyaa kana keessatti ittiin humna uumaa ibsu jireenya lafa kanaa raajuu ijjatee jiruu fi jireenya labataati. Waqtii gannaa waaqni rooban lafa jiisee lagni guutee irraan dhangala'e coreen wal cortee malkaa ce'umsaa cuftee hurri lafa uwwisee lafti dukkanaa'e firaafa'antee gargar baasee yaaddoon gaaga'am. Mata yaaddoon mo'amee gungumoo waqtii isaa eeggatee birraan dabaree fudhatee abdii itti horee fuula isaanii dukkanaa gammachuu badhaasa. Kanaafis ifti aduu dukkanaa mo'atee daandiin dhoqqaa'ee deemsa dhoorgatee xuuxatee fira wal dheebotee yaaddoo baasa. Waqtii kana firaafa'anteen laga ce'in baga bacaqii gannaa dabartee boqaa birraa geesse jedhee wal eebbisa. Birraa baatii fulbaanatii kaatee dararaan keelloo fi kanneen biroos asiif achiin bareedee ija nama hawwata. Ijoolleen asheeta quuftee baachii keessa burraaqxe. Qeerroof qarreen goobeef shinooyyee dhiichisan birraan bari'ee labsa. Oromoon haalan kana hunda keessatti iccitii humna uumaa qalbeeffataa deema. Maarreen fulbaanii ji'a hiyyoo koo daree yaa hababoo daree mallattoon boqaa birraa itti dhufuudha. Irreecha irratti namni hundi akkuma umrii isaatti uffata aadaa uffatee hirmaata. Dargaggoonni bareedanii hawwanis waan daboof kuula bareedan faayamee uffatanii coqorsa jiidhaa hababoo keelloo qabatanii malkaa gamaa gamanaan wal ga'anii uumaa faarfachaa mareehoo hooyaa mareehoo jechuun gara malkatti yaa'u. Kanaanis uumaa galateeffatanii birraa itti aanuuf hawwii isaanii qoodanii. Maarree hordoftoota keenya kanneen kutaalee addunyaa garaa teessanii karaa foddaa yuutuubiitiin nu hordofaa jirtanii bakka irreecha birraa bara 2024 nagaan geessanii. Irreechi kun kan milkii jaalalaa miidhaginaa tokkummaa isiniif haa ta'u. Irra deebuun bakka irreecha birraa geessan jecha qophii keenya gola bahuuf dirqamna. Horaa bulaa deebanaa.